Tole. Yakka kana akkamitti akka dalagdi tokkoon firichaati nuti yeroo hangam nu dadhabe. Tole nani ma. Dubbadhu ka'ee maal gurra nyaatti kuni? Naan dubbadhu. Afachu. Yakka kana yakka wal xaxaa kana guyyaa moo halkan dalagdi kanas nuti kanas haasa'e. Yakka kana guyyaa masaayitti 9 keessadha kan inni mana kana saame. Akka durii jafuudhaan jiru amma ergi jireenyi cime dhugaa guyyaa masaayitti 9 keessadha kan inni dhufee saame so. Masaayitti 9 keessa. Yakka tokko ila namicha kana akkamitti akka jeeste mana kana akkamitti akka saame tokko nutti agarsiisa. Akkamitti akka dalagde. Tole. Jalqaba gaa guyyaadha isiniin jedheera kan inni dhufee nama ofirra laalladhe bitaaf mirga koo jechuudha. Nama ofirra laalladhe kuni gaa tooftaama hanna keessatti fayyadamnudha. Duruma uun fayyadamnu. Namni naannoo kan akka hin jirre ergin bareeni suuteedheen naan balbala kan suuteedheen dhiibuu jalqabeen. Kana jechuudha akka kanatti gaddee bee ture yeroo sus akkasitti akka kanattidha kan inni baarrii kana banee ol lixe. Duratti jechuudha saree xaxamaa tokko ture naannoo sana hin guuta akkatti saamnu hin qabnu dura jechuudha isa akka tasaa ta'e gidduu darbee naannoo qe'ee keenyaatti argadheeni hojii kanatti akka gufuuna jala hin taaneef ajjeesisa kanaaf wanti duutu hin jiru jechuudha haalli naa mijateera kanaan booda na hordofaartuuni kanaan booda akkasittiin ofirra laallachaan Utaren qaxxisaan dhufe akkasitti nalloe iggi kanan qabadde jechuudha. Kanaan booda iddoo sana jaarsa gatantartu tokko jira. Qallaba hin qabdu fakkaata of dadhabduudha. Hin mudde achi jala teessee. Isumaan akkasittiin utaalee man qabe ushee. Nanaqaaqe narkaa wiccifatte jaarsa. Booddee immoo waa dubbatti jedhee aqaaqee man turte. Inuma naqaaqe. Akaku irratti immoo muuxannoo qabadee sitti mirani nan aqaaqe gaafa hin gadhiisu kimbillatte isheen of funyaaniin achitti akkas ilaaleen badaa uuraan baafattu nan argitu kun edeen mana koo qorqoruun jalqabe. Kanaan booda akkasitti qassadeen suuteedeen kanneen kana qorqoruu jalqabe. Afachoon abi amma akkamitti jaarsa sana akka jeeste wuutee nutti agarsiisa. Rakkoon qabu. Qottati ati dhaqeetti ta'e. Na hubate? Kai? Nutti agarsiisa. Amma gaashi isinitti meera gala. Asin ture mini? Jaarsi mugaa irti mana jala teesse. Sila dadhabduudha. Kanaan booda akkasumatti utaalee bokkuu ishee irratti lafa dhee. Nan udhe akkasitti uduu irratti muuxannoo waggaa 7 qabee sitti meera saajiin. Kanaan booddee nan udhe qabee man ture. Booddee immoo waa dubbattee jechuudha. Gaafa gadhiisu ala akkuma kanatti funyaaniin figgimmeette jechuudha. Kanaan booda akkas ilaaleen kun waan na tokkomtu minedheen suuteedhee mana koo qorqoruu jalqabe. Suuteedhee ofirra ilaalee jechuudha. Nan qorqore mana isaanii. Dhaabi. Mi'aal kun akka waan mijatee fi ciistii kun. Kaani. Maal isheen hin jedhama? Ila jecha makan. Yakka lamaffa na hubat. Yakka lamaffa. Naani nami harkatti barakatu naani jedhee man. Amma na dhaggeeffadhu. Waan ati akkamittiin akka ishee kana jeesti irra deebitee nutti agarsiisa. Akkamittiin akka kana jeesti. Dole. Kotta dasa. Kotta saayisii jedhe. Isuma kaasaan jedhe. Indide. What man? Nak apa kan?